turre gabrummaa keessa turre paasteroota tokkotti tuligan raasaa ture akka dhagaatti achi bishaan nun naqaa turani gaafattee gaafii sirriin argattu dubbattee dubbii sirriin argattu haara dammoo inshaallah waan na barbaaddan gaafattee dubbii sirriin argattu kanaafuu baga rabbiin si gammachiise congratulations jedha kanuma jechuun ustaazitti fufaa لا سجنتا يعني أودو ورا جويا راتي كرتة استوديو جلتة سارة أودو كرتة أمام بولشاتي نوكابا ولو ما أنا رجع فنو كما كله إسا سمالين كابوستان سانوما jadi dura xiqqoo isii waan bareedduu jedhee irraan taraa deebi'ee oduu sanitti tara. Ayyee, okay. Alhamdulillah faaruun kan rabbiitii duuba nu dhaabsisuuf eenyullee amanti namni karaa rabbii qajeelaa qabatee duubatti hin deebi'uu dhugarra ejjete. Alhamdulillah dachaan faarsaa rabbi tokkichumaa Muhammad ergama. nama akka kiyyaa gabbaruu irraa na baraare alhamdulillahi irraa na baraare alhamdulillahi amma gara oduu keenyaa deebina gaazexee akkas oduu amme akka miidiyaa nagaa tokko gabaasetti rooketti shaadaa garee ustaazota qaalii irraa furguggaate garee boochaa rashanuun dhaga'ame akka dhaabbani sooftii jedhanitti sooftii fitachaa waan jirruuf bidilimsii tokko bakka 80 ciccirtanii akka qopheeffatan jedhee garee boo'ichaa akeekkachiise. Akka dubbi himaan garee boo'ichaa obbo Waajii Jaldeessaa jedhutti erga boo'u eegalee bubbulleerra jechuun isaa ajab nama jechisiise. Akka dhaabbani sooftii jedhanitti sooftii dhaabbata keenya irraa dhumataa waan jiruuf warri biddilimsii hin qabne kaalsii caammaatiin akka xaragatan jedhee nu akeekkachiise jechuun dubbi himaan garee boo'ichaa obbo Abdoon komate. Akka obbo Abdoon jedhanitti wanti koffiyyaa adii godhanuuf jalqabuma amantiin Islaamaa akka amantii dhugaa ta'e ni beeka. Garuu garee boo'ichaa tanarraa mallaqa sassaabachuuf sobuu qaba jechuun isaa garee boo'ichaa ammas deebisee mufachiise. Akka dhaabbani sooftii jedhanitti dubbii himaan garee boo'ichaa obbo Waajii Jaldeessaa balbala cufatee waan boo'aa jiruuf ijji isaa lamaan akka hin banne jedhanii garee boo'ichaa akeekkachiisani. Oduu kiyyaallee xumuree. Oduun har'aaf qabnu kana turtii gaarii tura hanga waroorii deebinutti nagaatti jennee maashaallah galatooma jazaakumullah kataabtaaf gootanis ka giiftii sun keessanuu jazaakumullah obboleettii teenyaaf bira dhaabbattanii gartee du'aayii gootaniif maashaallah baga gara islaamummaa dhuftee hawaasa addunyaa muslimaa hawaasa biliyoona lamatti lakkaa'amu baga walitti itti ida'amtee tan barattee barsiiftu rabbi si haa godhu ta'e islaamummaa irra jiraattu rabbi si haa godhu karoora biyyaa baateef illee rabbi siif haa kennu maatii illee gammachiiftee jireenya bareedaa kan jiraattu rabbi si haa godhu kana qofaame guyyaa eebba quraana isiitillee guyyaa akkasumatti illee guyyaa gartee guyyaa sargii isiitillee warra walitti rabbi subhaanahu wa ta'ala nu godhu har'a islaamummaa irra simannee guyyaa sargii ka'eetti ati nu simadhu nun dagatin inshallah bakka feene jiraannus fageenyaan gartee adda jiraannus kallattii sooshaal miidiyaan waliin nama fiddi rabbi nu haa laafisu jiruu bareedduu fayyaa caala islaamummaa wajjin fayyaa caala qabeenya wajjin fayyaa caala gartee maatii wajjin qabeenya gartee qofa osoo hin ta'in yaani gartee fayyaa argachuu kaleen kee sammuun kee qaamni kee gogaan kee hundi fayyaa yoo nama ta'e sanii jireenyi lafaa caala galatoomi ustaad arab dubbadhaati inshallah akkasii afura kanninaa fi siifaan biraa takkaa jira biramas tashaadaa qabattu isiin laalu jira hin jirti kun obboleessi keenya unoo kaleessa inni shaadaa qabate maashaallah waa baay'attanii yaa jiran oromoo rabbiin duraanuu biliyoona nu godhe bilisummaan teenyaa tanuma ta'uu noltu maal abiyyiin haa bulchuu nuti shaadumatti uffadha nagaa taana maal jettan naasir dubbadha baga dhuftan kaleessa dhufee bar amaan dura shaadaa fudhatee amaan itti aane ati itti aane kan itti aanus akkanumatti gana karaa nu bantanii bar amma maashaallah galgala barakaati gana inshallah gana gubbaan dabalamtii bar dabalamtii inshallah abshiru rabbi irratti nu ajiraachisu hin bannu barnootuma irratti fuulleeffachuu barbaachisa rabbiin nama hundaa'u dukkana keessa rabbi abaasa wallahi
Amin 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 ya Rabbi kiyya. Akkasii baga babbareedan Rabbi umrii dhuguma tana kana dhugaa gartee kana akkasii. Eenyu kutee eenyu kan biraa kan dhufu. Eenyu jira abdii nama jiru ustaada Arab eenyu kan jiru beektu. Leensa moo siifaan takka asin jirti siifaan takkallee na dubbisuu ture siifaan illee ni jirti. Abdul Fattaan isaa inshallah dhufanii mee isa qotan. Leensaan barsha leensaan islaamaa bar. Kasida. Ustaad warra qoban qabni malee leensaa torbaanoo kana keessa qabsiifnee miti leensaa. Abdul Fattaa nama ergatu amma ergatu danda'a. Akkasi. Leensaan dubbattu. Abdul Fattaa ergatu nasi aktiivsi godhee jira. Taaptaa godhaa jiran keenya kuma mee taaptaa godhaati wanta galchaa rukutaame mee rukutaa bannaa taa'u. Halo una ifi guddisa. Rukutaati nu rukuta Yesuus eeggadhaati anuma rukuta. Yesuus mitille waranjii kaftaate. So rukutaa kuma galchaame. Barbaadaan rukutaa ennaani nurraa miidhinaa akkana jaa kun Yesuus kadhachaa jira. Haa jirana. Osoo harkaan dhiqatiin nyaatee jiranii maqaa balleessan wallahi wangeela irratti Yesuus harkaan dhiqatu akkuma aadaa isaa jiran inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Barwaan jara keenya wangeelli kun itti buuse Yesuus makaan akka inni godhe. Sanumarraa nu barsiisuu dhufee jiran isa hordofnaa jiran karaa Yesuus irra deemnee jiran dhiqatanii malee isaanillee akkanuma nyaatu qaban warri akkas taate. Rukutaa uma 700 jirtanii. Suuraa kana duuba kaasaa. Maashaallah. Otan eenyusa isaan jala kaayee bara isaanii dhufeesa. Taabii ari'aa ofirraa. Namni torbaa kun harkarra kennaan miliyoona miti miliyoona 5 illee dha'uu dandeenya. Rukutaan jedhanii bara kalee nama 300 miliyoona maal gallee deemnee farraa mana Abdul Fattaa mana Abdiitti. Namni 800 jiru kun jara nan galchitanii guyyuma geema namni taphatu geema taphachuu qabnaa nu ta'u shaadaa dhiifne. Dafa amman galchina wallahi. Akkana goona daqiiqaa keessa dhoofna yoo dhooftan zikrii godhaadhaa mana keeriin jirtu keessatti jarana akkanumaan hin dhayinaati. Yoo dhoofnullee ammoo qubarraan fageessinu hedduu bira dhiyeessine xiqqoma tunna biraan geennee jechuudha ofii deema. Akbar jedhaa dhoofna jalqabnaa ani isinii laakkaa isin nam 700 na waliin deemtan dafaa fixuu qabna jechuudha. 2 3 isin dabilii dhooftan kana kuno amma sirri dha'u jirtan qubarraan kaasina maashaallah 95 seeneerra 700 galuuf xiqqoonnoo hafa 5 6 7 8 ana waliin deemtan isinuu deemtan kun laal wallahi maashaallah dabilii dha'u jir miliyoona sekeendii gala daqiiqaa ustaas daqiiqaa 3 keessattuu gala 3 kun namni hundu irraa harka aka maashaallah harka irraan kaasina subhanallah alhamdulillah waa jedhaa dhoofsa akkana ma akkan dhoofne beeka ajrii irraa argattan inshaallah soddomi miliyoona galatti hin jira maashaallah nama dhaan jirre ana isinii ma ustaas isa sana dhiisa rabbumatti dhiisne maal goona natti himin dhiisa isatti himaa. Ayyee warri jirtan kashaadaa jiran keenya takka barree siifaan arsiitu moo eenyu takkas. Maashaallah dafa. Jirtiin si'a. Akkana kunuun. Isa fottee dhufte. Akkam jirtu? Yaami. Nagaa alhamdulillah. Uma jirtaati. Siifaan. Obboleetti koo gaggeessuu kan dhufe gaafii gaafatu ni danda'ama asumarraan. Ani takka waan gaafattu hin jirtu. Siifanii gaafadhu yoo feete. Gaafachuu feete. Ati amaamaa kiyya kana deebise amaamaa keenya kan matatti hidhatte kana. Amaamaa maal uffata amantan ishiin? Amaamaan kan dhiiraati. Maa uffata dhiiraa uffatan isin kofoos fudhattanii. Ustaazi koo dhifamu waan hin beekneef birraa kaa'ee. Gaafii gaafatu. Mee maal gaafachuu jedhamta ati maal gaafatta maal? Kaa godhaas. Kaalidee isa qote. Ati jara edda jedha. Maal gaafa? Jara Maanne? Okay, gaafiin kooti ustaazi suuraan gaafadha. Amma fakkeenyaaf suuraa isin duuba kaa'attanii turtanii. Fakkeenyaaf Yesuus jettanii kaa'attanii. Insaan suuraa kana suuraa isaatiin ni amantu?
Inshallah. Gaa hin amanuun ani hin amanu isintu je kiristaana addunyaa hunda walitti walii galee kana jedhaman nuti islaamni wala tana muhammadii tamala nauma akko tiyaatu abbaa kiyaatu kana kijiba kun kijiba. Ayyee akkamitti suuraa isaa of duuba kaachuu dandeessarree? Isintu jedhe ani hin jenne addunyaa faranjii Google warra addunyaa qabu kiristaana addunyaa waan muuvii dalagan isin malee nuti nu laallatu kun hin jedhu Iyesuusin faranjii hadhaa farshoo quufe malee kun Iyesuus hin jiru suuraan isaa addunyaarra takka namni kaasee hin jiru. Nu agarsiisaa jirtan malee isinitti amantanii miti jechuudha. Maa nuti argisiiseere isintu itti amante Iyesuus jedhanii ijoolleen kiristaanaa hundi kan itti amante kanarra gurrattee yaati anaa miti kiristaanii addunyaa hundi irra gurrattee deema. Ayyee jechuun nu akka bara Yesuus Kiristoos jennee akka amannu akka tutoo osoo hin ta'in jechuun amma of dubaatti gootanii Yesuus Kiristoos kan akka jettan. Kan nan fide kun kan nan fideef duba kai kun Iyesuusi. Ani jechuudha Yesuus kun harka diriirfatee jira jettan kan ofii keechanii isintu jedhee kaamma. Beeke kun eka Iyesuus jettanii Iyesuus keessan harka akkana godhee jira kun Iyesuus isintu jedhe malee ani Iyesuus takka harkeen beeku abbaan kee harkeen beeku abbaan abbaa keetii harkeen beeku barattoota Iyesuus qofaatu harkee malee namni Iyesuus harkeen jiru kaameraan barasan hin jiru isintu jedhee kiristaanni addunyaa faranjii Awurooppaa Eeshiyaa Afrikaa Itoophiyaa hundatti aman isintu itti amane malee islaama hin laallatu. Ayyee erga isin laallanni maaf of duba kaattarree ustaadni. Waan inni isin garsiisuu kana waaqayyoon keessan kana harka kana godhee dhaabbatu kana jechuun isin garsiisuuf. Ayyee nuuf yaaddanii jechuudha. Iyesuusi kan namni fiduu kan kunan kan inni fiduu kan Iyesuusi. Jechuun ani amma Yesuus dhaallee Yesuus miltilee jedhu fi keechanii amma dubbatan. Hin jettu. Okay, in kain sigar sa ko, kain sigar si sa ko. O sin argisiisa. Kana Iyesuus na hinte dem sa ko. Ko indemin ko isti. Indemin kun Iyesuusi. Qoricha budaati jedhan rabbi akkan enna namni. Iyesuusin sin jedhe kun Iyesuusin sin jedhe yo wahim isaa miti nan jedhe. Beeku an sin jennan gammadee seenaa. Ale Iyesuus harka fuun gammadee seeni. No sana Iyesuus yanato. Amma kun amma Iyesuus eenyu kaameraan dengedda kana kaameraan BC kaameraan barri dhufe bara 17 waa keessa namni kaameraa tolte dengedda. Jarraa wayii keessa kaameraan bara Iyesuus hin jiru bara isa boodaan jiru bara dengedda faranjii namni faransi nu biyya wayii tolche kaameraa konkolaataan akkasumatti hin jiru xayyaariin hin jiru telefoonnis hin jiru jedhan akkamitti amantaa kana Iyesuus jette akkamii amantaa kana kolkoro kana faranjii amani samanu biti wayi mos ani wayi Yesuus dubbadhu sun ta'ini harka dirisee jira jettan bitechani akka Yesuus amantani jedhee tan kiristaanni dhibbarra harka 99.9 Yesuus jettanii amantan atu amma naasitti mujjira malee atu isaa miti isa akkami kun akkana atu ni amantaati mataan kee. No, ana kana jedhe ofii keechan uf duba kaatanii Yesuus kinu harka dirisee jettanii na jarlee kun Yesuus ni jaalatanii nitti amantanii uf duba kaatanii kana laa jaalan lubbuu addunyaa kanarra lubbuu haadha abbaa kootii lubbuu kiyya daraniin jaaladha. Baga jaalatta rabbi sinaa jaalatu kana jaala. Akkas. Kana ammoo ati Yesuus jettee amanuu keetiif ani sittin shame on you in salfadde. Maaliif isinuu jettan barkinu harka diriirsee Yesuusii koo jettaniitiin uf duba kaatanii. Hingaluu miti uummata kana afaan Oromoo haasaa jiru kun hingaluu miti ayyee bas. Galle baastaa tafiya. Waan itti amanne tokko maal gochuu miidiyaarra fidaniitiin uf duba benxasitanii. Amanuun shartiidha amma in amanu jechuun ittiin amanu abiyyas yoon deeggaruu baadhe abiyyas kaa'in raasawe abiyyi itti amane jechuudha. Waa'ee amantaaf siyaasaa maaltu walitti fidaare? Amanta yoo okay horii tokkooti hindii keessaa sangaadha horii ati qalattee nyaatutti amanta waaqa jedhanii horii tokko duuba kaayyoon raasawe waan sana amanuudha itti. Akka horiitti amanan immoo hin beeku dhugaa dubbatuuf fayyadahin amananii horiitti. Hin beektu kanaaf uummata dhagatti amanu uummata qaama saalaatitti amanuu jira ati addunyaa qoma qabdan isin waan dubbistanii qaama saalaa kaji'a dhugoomsuu jira kaji'atti amanu aduutti amanu kan gartee kubbatti amanuu jira kubbatti gartee kan qawwetti amanuu jira kan sangatti amanuu jira gartee horiin biyya hindi kanas horiin udaan faltiin saganaan isaanii hin darbamu hin bitama de injirtan addunyaa rakkam isin kun rakkisa ammatti kana Yesuus yeroo itti jettu kana akkam si godhareen ammatti Yesuus metti akaroon si jedhe hin beeku hin jiru si hin jaasin mee waa si gaafadha ayyee sirraa fexa amma sirraa fexa ati kiristaanaa mi
Okay, waan si jedhu waaqayyo yoo kadhatte waaqayyo si dhageemo sin dhageewu. Na dhagaa malee na dhageenyaan waan garra jiraadhe waan kadhadhudha. Thank you. Iyyasuus Kiristoos yeroo abbaa kadhatu ilmi abbaa kadhatu isaa dhageemoo isaan dhageewu. Abbaa fakkeenyaaf waaqa isaa namni tokko Iyyasuus ati jedhe kadhadha. Dhaabbadhu kan nurraa dhiisga. Waa'ee jaalmarroon si haa yes jaalmarroo waan jedhe Iyyasuus akka jedhe kadhadha abbaarra inni waaqarra jiru sinii kannaa jedhe yoo kadhanne miti yoo waaqayyo natti kadhatte sii kan Iyyasuus yoo abbaa kadhateen kannuufi hin dhaga'uufi. Namni tokko waan itti amanee kadhate tanan dhagaalee tanan dhima argata. An sansiin hin jenne bar waan si gaafadhe naa deebise kaa piliis maaluma taate kala waan jedhe Iyyasuus kadhadha abbaan inni waaqarra jiru sinii kannaa jedhe yoo kadhadhe ani yoon kadhadhe ni amana atillee ni amanta kanaa kan nuti waaqayyo abbaan ni kadhatta. Maqaa kootiinillee kadhadhaa ni argattanii jedhe abbaarra. Iyyasuus mataan isaa yeroo waaqayyoon kadhatu kadhaan isaa ni dhaga'amtiif moo hin dhaga'amtuuf? Sillaaseen wal keessa jirtan isa wal keessa nama isa keessa haasawa. Waan si gaafa dhiiftee ammatti taan takka koomenti dubbisi takkati waan biraatti isii dhaggeeffatta waan siin jee wanti dubbisaa jira tokko ina eebbisaa jiraate na abaaraan beeku rabbitti ilaalli namaa dhiisaa jedhee cufoo sirraa cufoo qoy sirraa hin cufaa koomenti sirraa hin cufaa akkasii miti ayyee cufa asan qoy koomenti na cufaa koomenti boo koomenti narraa cufaa ana ajajimtan warri koomenti anu eeyyame mali maal maa eeyyama koomenti maal jettan abdi gaafuma tokkicha kana yoo gaafii kana deebi dhaggeeffadha hin diddi amma okkee jettee ummachuu deemti waan jedheen Iyyasuus Kiristoos abbaa yoo kadhatu abbaan isaa dhageemoo hin dhageewu. Warri koomatti waan hin taane barreessin hangaafii deebisuudha. Usaata gaafii kana biraa xumuruu deema bara. Koomenti isaanii cufaa wallaa leene. Ayyaa koomenti naa ta'u. Waan si gaafadhe. Angoo nama hedduu qaba. Ustaanni abdiin isa qaba. Maatu ayyaa ta'u. Iyyasuus Kiristoos abbaa yoo kadhatu abbaa isa erga san yoo kadhate abbaan isa ni dhageemoo hin dhaga'u isaaf. Abbaan Iyyasuus Kiristoos eenyu? Waaqayyo abbaa. Waaqayyo jechuun maali? Abbaa Waaqayyo. Abbaan isaa eenyu maqaa hin qabu abbaan isa erga san abbaan san isa ergama Gabriel gara Maryamaa ergee dubrooni deetti jedheeni abbaan isa waa hunda erge abbaan isa Iyyasuus erge san abbaan san Iyyasuus Kiristoos namummaa san gaafa biyya lafaa jiru hasa gaduuf kadhatuuf itti kadhatu abbaa isaa san yeroo kadhatu abbaan san isaanii dhageemoo hin dhageewu. Fakkeenyaaf gaafii tokko shin gaafadhu asumarraan. Naan gaafatiin gaafii achi booda gaafa kana deebisii takka hin danda'uu hin beeku jedhi achi booda waan jettaa abbaan isaaf ni dhage ishi abbaan Iyyasuus ni dhageef moo dhageef ilma isaa kan ni dhage moo dhageef. Ayyee waa'ee Iyyasuus kan ta'e namni tokko waan itti amane yookiin immoo wanti kun naataa jedhee naa rabbi isaa kadhate akkamtu dhageessanii. An san siin jenne maal haasa'u jirsa minaa innash jedhan san maal taatee waan jechuun maalitti amu feeto dhagatti feeto anatti amani feeto tiktookitti amani an minaa maaltu na galcheen. An waan si gaafadhamu qofa naa deebise waan sin jedhe abbaan ilma isaanii dhageemoo dhageewu. Yoo gaafii kanatti deebiste qabamte laal hokkeen ta'e garaatti deemu akliin hulii atuu iska maqaabir gaafiin kun si keessaan baaneen si keessa galchuu deemu. Deebisi. Keessatti maaltu na jiqqeessi. Deebisi gaafii kana ati abbaan kee yoo kadhatte abbaan kee si dhageemoo sin dhageewu abbummaan kee kasi dhalche. Waa tokko kina godhinaa biti jedhee gaafannaan hin mala dhagaa kamiin nan dhageenye abbaan koo. Si dhagee waaqayyoon ati sagaddu waaqayyo abbaa Iyyasuus kadhadhaa jedhe sana waaqayyo waaqarra jiru sana yoo kadhatte si dhageemoo sin dhageewati. Na dhagaa akkamiin nan dhageenye. Iyyasuus Iyyasuus Kiristoos abbaan isaa ni dhageemoo san dhageewu. Abbaan isaa waan jedheen moo. Abbaan Iyyasuus biyya lafaarra gaafa jiraatu abbaaf sagadu abbaa kadhachuu abbaa jilbifachuu tureeme. Yaa abbaa koo abbaa isaa kadhatu san abbaan san ilma kana ni dhageemoo dhage waan inni itti himatu waan inni kadhatu waan irraa maganfatu hunda waan inni naaguuf jedhanii hunda. Dhagaa kana yoomiin dhabee miti.
Okay, ni dhageejjete, ni dhageette. Iyyasuus Kiristoos gaafa isa fannisuu deeman san Iyyasuus kadhate moo hin kadhanne Waaqayyoon? Hatti Ustaz Kishna godha artii bira buusa. nin beeka bar nin beeka. Time, she's wasting my time too. At the same time, I'm trying to be smart too. Waan siin jedhe Iyyasuus Kiristoos gaafa fannoo irratti fannifamuu deemu san Eloohi Eloohi lama saba Iyyasuus boo'ee kadhate Waaqayyo ko gooftaa ko maa kadhate moo hin kadhanne Waaqayyo abbaan. Inni dubbisnee dhifama dubbiseen dhufa bakka kana. Nagayaan boqoddo ishii deema jee baay'ee. Ati Yesuusin eessatti beektaa? VIP jedhani rest in peace. Eeyita maal isintu hin beekne malee nuu himite ummata faarfannaa malee waa takka irraa quban qabne. Isla gaafii kana deebiste. Yesuusin eessatti beektaa? غير المغضوب عليهم سين أنا ليس قامن نوران ولا الضالين صم بكم عمي فهم لا يعقلون جرين هكذا ها هنا ما إلا أن يسوع إذا بيتا أتلين بيتو أنا نين بيها قرآن غير رتين بيها وانجيل رتين بيها أتي سبكتي متي سب يهوداتي ما بيتا تو أرجيته بيتات Ati Yesuusin beektaa? نين بيها Eessatti beekta? كتاب رتين بيها Kitaaba eenyuu? كتاب إسلاماتيس ككريستيان رتين له Quraana keessan irratti maal jedha Yesuus? maal jedhem ani garbicha rabbii kan saba Israa'el duwwaaf ergame jedhe ergamaadha jedhe Achirratti Yesuus moo eenyu jedha maqaan isaa Yesuusidha achirratti? Achirratti maqaan isaa Yesuusidha. يوكن عيسى عيسى يجون أفان عيسى afaan arabaatiin Ciisa in lalabin ka suuraan kee tokko kan itti jirti suuraa kee tana gad deebi samii ilaalee meesota noo jas deebi naasaa'e Provider keetu mataan dhokobse waan sin jedhe suutaa sa'i arrabaaf mana kiyya dhuftee bar na arrabsu si buusuu illee danda'a sillee buloo godhuu danda'a waan na arrabsituuf hin jirtu gaafii yoo deebiste deebisuu ishi ayyeen sijjammari afaan amaaraa nutti naasaa'in sijjammari beeksi matarra sijjammari maal sijjammari maal afaan aadaa isaatitti harmaanii keetti maal afaan Yesuus maqaan isaa Oromoo dubbata Oromoodha Yesuus kottu Yesus kottu yaani barattoonni isaanii kottu Yesus akkasii deebisime isa waan si gashuu hin qabu Yesuus Kiristoos quraana keessatti hin barroofne Yesuus Kiristoos miti kan quraan keessan irratti barraa'e jechuudha asirratti maqaa Yesuus Kiristoos maqaa Yesuus Kiristoos saati digdamii afur maqaa masala caafaraawwan sa'a 24 25 illee asoo hin nuti yoo arganne sa'aan 25 illee yoo jiraatte san nama dhorkuu hin dandeessu mana keenya dhufte waan sin jedhe Iyyasuus maal jedhee quraana keenya irratti khatabame dubbadhu yoo beekte yoo akka nama beeku ta'e bara jaaraa digdamii takka akka beeytote taasise maal jedhee barreeffame quraana keessan irratti Yesuus waa'ee Yesuus maal jedhee irratti barreeffame natti ragaa safar maal jedhee barreeffame Iyyasuus Ciisaadha afaan arabaatitti afaan oromootitti Iyyasuus akkuma isin jettan san ayyee maal nuti hiisaan beennu Yesuus malee Jesus on beekta Jesus Nambeke Almasi. Jesus afaan Ingiliffaa Jesus jedha Amaariffaa irratti Iyyasuus jedha Iyyasuus kami kan mee maqaan isaa sadeen kana keessa isin kan amma nuti amantaa irratti wanti ni jechaa jirru karaa waa inni isa kamiya isin karaa siin jenne deebise maqaa isaa kana dura deebise maqaan isaa Iyyasuus moo Jesus moo Yesuus Yesuus ka Amaariffaa irra jiru sanoo Iyyasuus jedha amma Amaariffaa miti isa wangeela keenya keessaas miti isa quraana keessan irratti barraa'e suni Yesuus miti namni waa dubbisu nama rakkisu nama waan dubbisne kana tokko ofirraa moonyi akkanuma deemu kana nama rakka isin barka moonyi kan amma sadeen hin beektu waan si gaafadhe seenaa fiqaaduu intala fiqaaduu dhaggeeffadhu suuta jedhe hin danfini waan jedhe wangeela keetii irratti maqaan Yesuus jedha Amaariffaa irratti Yesuus no Yesuus Kiristoos eessatti beektaa iddoo kamitti beektaa amma quraana keessatti wangeela irratti fi quraana irratti hin beekaasi jedhe amma sumaatu okay quraana keessaa hin asbaa wangeela Oromoo irra akka jedhu maqaan isaa Yesuus jedha wangeela Amaariffaa irratti Yesuus jedha wangeela Ingiliffaa irratti Jesus jedha sadeen kana keessaa maqaan isaa kami kolkolo amma maalimti gaa iyyuu malee
Iyyo ati kan takkanatti. Ani ko yanjiru bar. Eeshi deebis sadeen kana Yesus Yesus deebiseera bar. No ansime kan faranjiitutu maqaan isaa kan faranjii san immoo maqaan isaa kan amaariffaa san immoo maqaan isaa kan oromiffaati. Kakuudhaan godhu hameetis. Yesuusii sin jedheen ani Yesuus sin jedheen jira. Garuu ati immoo quraana keessan keessatti. Ka amaariffaa? Oo Yesuus ka amaariffaa sanii? Isa sin gashuun jee sin gashuu amma waa'ee isa sin gashuu. Ati maal beektaa? Maaf ol galtare akkana waa beeku. Deebiseen jira bar. Akkana guddaa nan beeka jettee mana banattee jirta miti. Irra siidee banaan jala nama dhibba meeqaan alaa jala nama 900 deemi namni 9 banii as dordo waan siidee waa si gaafadha. Maqaan dhaggeeffadhu raan siidee biya wangeela oromiffaa irratti maqaan Yesuus jedha. Ka amaariffaa baayibila ingiliffaa irratti Jiisas jedha. Ka amaariffaa irratti Yesuus jedha. Amma nani maqaa Yesuus na barsiisisin jechaan jira miti. Yesuus waaqa. Maqaa maal beekta? Maqaa keetuun beektu. Maqaa keetu barreessuu hin dandeettu. Wallaalota kan karaarraa kaatee karaa takkoomsaa ta'u qubee Oromoolee barreessa seenaan akkanatti hin barreeffamtu laa seenaan akkanatti hin barreeffamtu kijiba maqaan keetu saa ii naa barreessan seenaa akkasuma hin beektu Oromiffaallee barreessu burokkite fannoon akkanatti hin barreessitu fannoon akkanatti hin barreessitu wanta singashi mana kee nagaan boqoddo uummata biraa wajjin haasaa dhiisifirraa ayyee deem nageetti ishee. Ustaz dubbadha. Gaaffii koonaa daqiiqaa tokko naa kennama dhiifama waliin. Gaaffii koonaa deebisi. Yesuus Kiristoos quraana keessan keessatti maal jedhee barreesse? Deem. Yesuus beektaa miti gaafa barattee koo. Dhiifama naa godhaati jechuudha. Dubbadhu ani amdaan. Go ahead. Kakkuus dura jira qoy wanni dubbattee baatan jirtu daraartu kakkuus dura jira. Galatooma. Nagaa jirtu? Nagaa jirtu akkam? Seenaa deebisaa ustaas tokkitti. Eegi kakkuuti qoyki. Gaafachuun danda'ama gaafachuun danda'ama. Daraartu si deebisa. Daraartu ol deebitee argattaa qoy. Seenaan eenyudha inni dhuftire daraartu ergadhu areettaati. Seenaan hawraa deebi. Seenaa kootu deebi'ayyee. Oonoti as jirti as jira. Kootu ergadhu. Intala teenyata kiristaanaa kottu. No, sensisena jara esa. Okay, si deebise seena. Nuun hin loleen please. Bannaati. Buna dhuyitee dhufteen siyaasuuta. Ustaaza wajji haasaayi. Seenaa. Waa'ee Nabi Allah Isa alayhi salaam yoo baruu barbaadde. Lakkana baruun barbaadu. Maal quraana keessa maal jedhaa kan ergaa? Seenaa mi'uutu godhame takka. Seenaa mi'uutu godhe ani gaaffii qaba. Nama dhaggeeffadhuutti yoo siin ta'in dhiisi yookaan yoo siitee fudhadhu. Amma isin waa'ee Yesuus quraana keessatti barraa'ee jira jettan miti ragaa sana achas naa baasanaa dubbisaan jedhe. Amma dhaabadhu waa'ee isaa baruu barbaadde. Baruu barbaadde waa'ee Yesuus nama 1,000 ilaalaa jira. Baruu barbaadde yoo ta'e daqiiqaa takka obsiitee obsan dhaggeeffadhu. Waa'ee eenyu waa'ee Yesuus moo? Ani nan beeka waa'ee Yesuus. Maaf hin beekne. Waa'ee Jiisas baruu barbaadda? Jiisasiif Yesuus tokko miti. Okay, waan tokko si gaafadha. Yesuus eessa dhalatee inni maqachirra kaaname? Quraana keessan keessaa isin gaafachaa jira bar. Bakka inni dhalatee fi. Inni beeka yoo jette mormee yoo taate yoo falmii barbaadde yoo gaaffii qabaatte gaafattee nuti gootee dha. Kam nuti jiru. Amma isin Yesuus jettanii diirama sirraa caaffaraa turtanii namicha wanti inni tokko fidanii sirratti labbadanii kan Yesuus hin taane suuraa waajiifaa fidanii sirratti labbadanii. Nuti godhe dhaggeeffadhamu waan biraati. Nuti godhe dhaggeeffadhamu. Waa'ee Yesuus na gaafattee waa'ee Yesuus dubbannee eegasii garaa suuraa. Ani waa'ee Yesuus hin gaafanne garuu bakka inni itti dhalate naa baasiisi nan jedhe quraana keessan keessa. Yesuus Kiristoosii quraana keenya keessan irra jira jettan miti bakka inni itti dhalate naa baasechas. Bakka inni itti dhalate, bakka itti guddate, waan inni barsiise hundaayyuu quraana keessallee baayibila keessallee si barsiisa. Baayibila irraa hin jenneen. Baayibili keetiin dhaggeeffadhaatu qeentee mukaatolikiidha. Isa waan si gashuun qabu. Kanaafuu lolaaf dhufte waan ta'eef bakka dhaggeeffatuun barbaadu bu'ii bakkaati. Duraan waan dhaggeeffatuuf seentanatti fakkaate qabu yoos. Gaaffiin qaba Arabii akkam naguma. Danda'ama dubbachuu. Nama biraa wajjin haasawaa ustaaz. Namni kun baalageedha. Baalagee akkanaa wajjin haasawinaa. Callisi baalagee nama narrabsiinati callisi. Yaadan sodaatiin. Galatoo. Gaaffii takkaan isa deebisa.
Mana marrafsita Abdi? Abbo Muaz nagaan isiniif haa ta'u hunduma keessan akkam jirtu? Fayyaa keessanii? Amin. Nagaa keessanii? Nagaa wallah. Jirtu ati galgala maan hordofta isa? Ulul. Kaleessa mana osoo waliin haasofnu malaki. Vlog narra godhaniin kote kaleessa. Maqaa Yesuus. Maal taatanii cuftanii otoo haasaa jirtu? Yeroo hirribaa. No, ani cufne dhugaa konkolaataa bu'uun manarra godhe. Konkolaataa ofu jirta jedhee. Ustaz Arab eessa qottan abdiin nama bira jiranii. Mashallah.